Video kee argeessi fuula kee argeessi waan ansi sodaadhuun qabu Yesuus karaadha dhugaadha jireenya isaan malee eenyu gara abbaa dhufuu hin danda'u. Afaan Oromoo ni beekta. Dhaggeeffadhu. Hamaa kan hojjetu hundumtuu ilaa afaan Oromoo sitti dubbachaa hamaa kan hojjetu hundumtuu ificha hin jibbaadha hojiinsaa akka irratti hin beekamneefidha. Ati dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos ilaa kan isin jibbitanii fi hojii keessantu hamaadhaaf iyyuti hojii keessantu hamaadhaaf isa jibbitan. Beerree amantiin kee. Ilmoo Waaqayyoo tana mana isatti kana man hundumtuu kan jiru dubbisni amantii Yesuus amantiidha. Kiristaana jechuun nama Yesuus Kiristoositti amanu jechuudha. Hiika isaa siif himaan jira. Hiika isaan beektu yoo ta'e dhiisi. Amantiin qabdu naan hin jenne Yesuus Kiristoositti waa'ee namanuuf. Ani amantiin Yesuus Kiristoositti amanee jira. Yesuus amantiidha. Yes, I believe in Jesus. Baga amantii isa kana. Amantiidha garuu Yesuus. Amantiidha Yesuus. Yesuus amantii gararraadha jireenyan. Gararraa ragaadha natti Yesuus amantiidha kan jedhu macaafarraa kennuudhaa qabda. Amantiidha oli. Inni amantiidha oli. Amantiidha oli malee amantii mini. Amantiin kiristaanni nama Yesuus Kiristoos hordofu jechuudha. I am a full Christian. Amantiin kiristaana jedhamu biyya lafarra hin jiru mucaa bal'aate macaafarra illee. Kan tamma dubbisaa turteeyo. Amantii kiristaana jedha. Tiksisii dabalu. Maal na dabalta arga jira kunuun tokkoffaa Phexros 4:10 naa baasimi. Hin jiru. Eesh naa baasi. Kiristaana jedhamu. Naa baasi. Baasi dubbisiiti hin jiru jedhu. Baasi dubbisila. Baasi dubbis tokkoffaa Phexros 4:10. Daabachas baasi dubbis. Kana si wajjinani caakkaa keessa deemaa oola caakkaadha barkun. Caakkaa jechuun beektamiti waan faayidaa hin qabne. Akkoo naaf hin galle jedhi malee ragaa godhattee qabattee inni ati macaafa qulqulluu yoo akkas ta'e akka wanta inni macaafa hin jirre mucaa duraatiin macaafa keerra hin jiru jechaa turte ishee. Amantiin kiristaana jedhamu hin jiru. Innoo kunoo kan jedhame maqaa namootaaf kennamedha malee maqaa amantiif kenname miti. Yesuus amantii keessa yoo ta'e cuubamaa jirtamoo cuubamaan jirtooti. Ati Islaama moo kiristaana kun? Ati Islaama moo kiristaana? Ati Islaama moo kiristaana? Ani Islaama miti. Maal reeti? Muslimaan. Ati musliimaami? Amantiin koo immoo Islaama. Amantiin kee Islaama. Akkasiidhaami? Ani immoo kiristaana amantiin koo isa Yesuus Kiristoositti amanuudha. Ragaan qabdu kottu sadii amantii keessatti maara. Dubbisaa turte. Kottu amantii keessatti ragaan narraa fudhadhu. Tokkoffaa Phexros 4:10. Tokkoffaa Phexros. Teksiin sii kennan sii dubbisa dur. As baasu malee ta'u. Otuun hin dubbisin hin darbu. As baasu. Bilbila kan biraan qabu na dhaggeeffadhu siin dubbisa. Yeeshiin sii dubbisa sammuu qoyga. Yeeshi baasi 4:10. Andanyaa Phexros. Andanyaa Phexros 4:16. Andanyaa Phexros. Qas bileek badambi. Yeeshi. 4:10 tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 16. Kiristaana ta'uu isaatiif inni garuu hin yeella'ini jedha. Maqaa Kiristoosii waamamee isa hojjete sanaan Waaqayyo ulfina haa kennu jedha. 15 dubbisi. Ol deebii 15 dubbisi. Amantii kiristaana jedhamutu hin jiru. Kun maqaa barattootaaf kennamedha barmucaa. Ati toluma na dhamaas akka wanta ani iddoo kana namni baay'ee dubbisiisaa turani. Maalaas akka jirtu qoy. Ati maalumaas akka jirtu siif hin galle bara. Mee waan dubbattu adda baafadhu kottu mee waan dubbattu dura. Maaluma dubbachaa akka jirtu siif galaa waan jiru natti hin fakkaatu. Kiristaan jechuun maqaa namaaf kennamedha. Namootatu kiristaanota jedhamani. Kiristaana ta'uu isaatiif jechaa jira kunis iyyeellee hin jedha. Ikkoo kiristaanni maqaa gamtaadhaaf kenname moo nama tokkoof kenname qoy. Kuni maqaa akka yoonkiin maqaa akka paartiiti kun sigalee. Ka paartii. Maqaa paartii Na'ibbaa Bilisiginaa Shanee Abaa'oo maal jedhamu malee kun maqaa namaaf kennamedha bara. Akkasii har'aan booda ragaa macaafa qulqulluu fuutee dhiyaatte macaafa keessan jiru akkas gaafa jettu namoota macaafa dubbisanii beennee hin jedhi malee zim jettee asirratti baate macaafa keessan jiru hin jedhin eshi argitee gaafa ragaan sii kennamuuf mafuuf faallisaa waan jirtu. Amantii kiristaanaa kan jiru naaf fiduu dandeessa ammati. Si argee barbakka ammadiis kana caala maal dubbattaa? Maal dubbachaa akka jirtu koo sii galaa hin jiru. Maal jechuudha beektaa? Dhageeffatta. Hin beeku. Kanneen gochuuf deemtaa jedheen. Faannoo na gochuuf deemtaa. Maqaa maali? Maqaa jarattii sanaaf kennamedha jechuudha.
Obboleessa. Siginna gochuuf deemtaa. Obboleessa. Badhaadhina gochuuf deemtaa. No. Political is independent of religion. Na dhageesse? Wantoota waan akkasiitu maqaa namootaaf kenname. Mastaande. Na Namootaaf dhageeffadhu kenname kun. Si. Artikelii mootummaa keessatti artikelii keeyyata mootummaan beektaan keeyyata mootummaan beektaan political is independent of religion. Amantii fi politikaan waliin qabatu ishii dhaabbata of danda'anidha. Gara siyaasaan seenatti kallattiin fi maaltu siyaasatti si geesse qoy. Sila kiristaanaa kan jiru macaafa qulqulluu keessa jiru jechaa turte. Amma gaafa ragaan si dhiyaatu gara siyaasaa. Kootu namni amantii kiristaanaa as jalaati hundumaa namaa lakkoofsaan gaafannome. Amantaa kiristaanaa kan jedhamu mucaan kun ragaadhaan fideera jennee otoo nama gaafanne jala kana nam tokko si fiduun nam tokko namni si wajjin jiru hin jiru. Alfolorik. Fakkeenyaaf mee waan hin jira qo'eeffatu. Uummanni musliimaa sejjammara kiristaanni kan jedhu hin jira jedhee ragaa naa baay'ee meeqa lakkoofsa Carraanaa kennaa. Amantii kee Carraanaa fidaana. amma waan ilaali. Carraanaa kennaan jedhe. Ana hojii seenuuf jedha jechuudha nagaan siif haa ta'u obboleessa. Si arge bakka nagaan siif haa ta'u. Ani Quraana fudhadhu Quraana irraa naaf hin dhiyeessin tas hin fudhu. Ani Quraana fudhu. Carraanaa kennaa. Ani Baayibilii Carraanaa kennaa. nagaan siif haa ta'u ishee. Elaa kana ilaali sirriitti. Elaa nuti sagantii malaa fi galee. Hojii seenuuf jedha. Hin deemin amantii keessatti hima. Amantii keessatti hima. Ani hin fudhu ka Quraana. Elaa jala elaa geeffadhu elaa Quraana akka jedha. Dhugumatti amantii rabbiin biratti qeebalamaan maali jedhe Islaama jedhe. Amantii Islaamaa kan jedhu nuti of harkaa qabna. Amantii kiristaanaa kan jedhu qabda. Amantii kiristaanaa kan jedhu qabda. Yoo qabaate dhaggeeffata abbaa caali. Abbaa caali. Tokkoon siif hima. Siloo macaafa keerransi amansiisa jette. Maaf gara Quraanaa deemti amma. Abbaa caali. Amantii keessa maaf gara Quraanaa deemte qoy. Amantii keessa guuteeraa jedha. Lasii galee amantii keessan isiniif guuteeraa jedha. Sigalee obboleessa ko. amantiin maalidha? Amantiin Islaamadha. Amantiin Islaama malee jiru. Bifa kanaatiin amantiin kiristiyaana jedhamu amantii ta'uudhaaf ragaadhaan tunatti hin dhiyeessin. Simaani tokkoffaa ani waan akka nama macaafa qulqulluu fudhatuutti tokkoffaa akka nama macaafa qulqulluu fudhatuutti macaafa qulqulluu akka ragaatti qabattee dhiyaatte tokko jedhi lammaffaa macaafa qulqulluu ragaan gaafa si dhufu hin fudhadhu jette sadaffaa waan itti namanin fiddee akka ragaatti naaf dhiyeessita ani si jammar qaba tasuma ani macaafa kee amaneetanii yeroo ragaa si gaafaddoon akkas taana maaf akka ragaatti dhiyeeffattare ayidellem ani quraana kee ragaa godhe si dhiyeessaan jiruumi ati macaafa ragaa goote maanaa dhiyeessiteetti namantu ta'an ragaa quraana ragaa Yesuus jireenya na gaafa al takka carraanaa kennaa maal taatan isin carraanaa kennaa hundi keessan dhaggeeffadhaa duran amantii isaatti malee akkasitti ta'u kaayee laaki maalitti himta na dhaggeeffadhu gaaffii si gaafadha gaaffii gaafadha boqonnaa siima qoykaa boqonnaa tasgabbuunii wal gaafannaa ariifatina akka jedhan waliin dhaa jirta abbaa caali sirrii miti ati sirrii miti dhaggeeffadhaa Yesuus jireenya takka naa obsaa maal taatan isin al takka qoy kana laalla waan amantii namni islaamaan alatti amantii biraa barbaade jedha amantiin islaamaa yeroo jennu bifa kanaatiin kun maqaa namootaa miti islaam jechuun maqaa namootaatu hin taane maqaa amantiiti amantiin islaama malee hin jiru bakka ishi tole keessaa bahiga kanatti maqaa namootaatu hin taane maqaa namootaatu hin taane maqaa amantii keessanii kiristiyaana jedhamaayi keessaa bahichi bakka keessaa bahi gaaffii si gaafadha siya tokkotti dubbatan jiraatu simba Yesuus jireenya qoy simba hin bahin gaaffii kana dhaggeeffadha waan sitti himaa amantii kee amantii amanarraa barnoota dalaana jedhaan deemin har'a booda itti macaafa qulqulluu fudhattee akka inni dhiyaanne asirratti ishi kottaa kiristaanonni macaafa keessan dubbisaa jettee akka inni dhiyaanne ishi amma achi waan dhabdeef gara iddoo biraa deemteemi gara quraana kee deemteemi gara Antookiyaa isa fide waggaa sana guutuu waldaa sana wajjin wal arganii jedha namoota hedduu barsiisaa turan barattoota laa kun barattoonni laa eenyu maqaa eenyuti amantiin hin jiru kun barattoonni jalqaba duraaf Antookiyaatti kiristiyaanota amantiitu ta'e kiristaanota hin jedhamu pirooraaliidha kun maqaa dachaadhaan ibsame kiristaanota jechuun maal jechuudha kiristaanota jechuun maal jechuudha dhaggeeffadhu maal ta'u miitu maalan si dhaggeeffadhaa baxabbaxaa jirta waan haasaa jirtu yuun beektu barati kiristaanota jedhama amantiin kee kiristaana jedhama
dubbiste atu kuno ani hawallaaluuti bartoonni jalqaba kiristaanota jedhama maal nama tokko jecha aggeeffatu siinim siman Phaawulos kiristaana jedhame jecha moo bartoonni jalqaba kiristaanota jedhama is the plurality of the names of the all of these disciples amma kun ammatu amantii ta'e singili an dubbatama akkasi kiristaanota kan jedhame eenyu barattoota kan jedhame arraanaa barattoota maali akka paartii arraanaaf kennaayi maqaa paartii si akkeessu garuu arraanaaf kennaa Yesuus jireenya irraa cal jedhee gaafiin gaafadha amantiin keedhaa amantiin kee Yihuudaa akka ta'e sitti agarsiisa. Manni mana kabajaati taraadhaan haasa'amu. Yoo ragaa dhiyeeffachuu barbaadde ragaa dhiyeeffatte qofa irratti haasa'i malee haasaa kan biraa tokko iyyuu hin haasa'in. Haasaa wanni abbaan caalii siin jedhan haasaa isaaniitu sii galuu dide yoo ta'e hin beeknu malee fakkeenyaaf muslimtoota jedhee kan mogga'e hordoftoota amantii islaamaati. Hordoftoonni amantii islaamaa muslimtoota jedhamu. Ammoo islaamni immoo singiliidha waan ta'eef singulaariin islaama akkuma jedhame kana kiristaanota kan jedhame hordoftoota kiristaanaa yoo ta'e amantii kiristaanota kan jedhame hordoftoota kiristaanaa yoo ta'e amantichoo maal jedhama maqaansaa? Amantichi maal jedhama kan jedhu si gaafatan amanticha maqaa isaa ragaa dhiyeeffannoo ragaa qaba. Filosoofii kedhaabeeti is filosoofii. Isa amma karaa gabaa miutii qabadhu kabajaan haasofnu. Baay'ee dandeessa. Amantii Yesuus amantii Yihuudaati. Arraanaaf Yihuudoota cuubaa ture. Yesuus illee arraanaaf kennaa Yihuudaadha. Arraanaaf kennaa. Erga sana Yihuudoota carraanaaf illattu carraanaaf kenniin jedhe xiqqoo ishee waa Yihuudaa kaarranna wajjin haasofta amantiin keessa amantii Yihuudaa akka ta'e dhaggeeffadhu amma carraanaa laatta yoo ta'e waan nan dubbadha carraanaa laattu taanaan immoo waluma keessanii hojii gaafataa jira bar carraasii kennee carraasii kennu maal beektaa amantiin keessan akka Yihuudaa ta'e na wajjin haasa'uun sii ta'a. Dhaggeeffadhu carraanaa laatta taanaan waa'ee Yesuus Kiristoos wanta gabaabsitee dubbattu tokko iyyuu hin qabdu innis immoo jireenya isa ta'e Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu gaa na wajjin dubbattu yoo ta'es jaalalaa waliin dubbanna hin dubbattu kan taate ba'uu nan danda'a waa'ee Yesuus namni maqaa kaasee jiru amma asirratti gurba isuma dubbachaa turtani dhaggeeffadhu gaa maal taate baacaalii amma dubbattaniitu waan ta'eef ayataa yoo dhaggeeffanne gaarii na dhaggeeffadhu waa'ee Yesuus natti himiniiti waa'ee amantii wajjin haasofta waa'ee Yesuus yoomillee dubbachuuf kan inni hin callisneedha innis jireenya isa ta'edha Yesuus karaan dhugaan jireenyi isaan malee isa booda nutti himta ishi rakkoo qabu amma waa'ee amantii wajjin haasofta waa'ee jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhufuu hin danda'udha Yesuusitti amanuun ala otuu Yesuusitti namani eenyu si gaafate kanam isuma irratti dubbachaa turtanidha dubbachaa turtanis karaan eenyudha eebeluu eenyu inni waan wal gaafanne qabna Yohaannis boqonnaa 3:16 dubbisne ammati waa'ee isaan mucaan nu geesse malee ani waa'ee amantii keessi wajjin haasaa Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate barsiisa Yihuudaa akka ta'e Yesuus illee Yihuudoota akka barate Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate isatti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa qabaatu malee eenyu jireenya bara baraa qabaatu malee abaduun miti kan jedhu sagalee kana hin dubbisne ati hin dubbisne dubbistee tamini isheen kun marqaa wayii wajjin nyaattee si keessatti hafte ta'inaa laata kan koo kun maalan si dhagaa na dhaggeeffadhu siin hin jenne cal jedhi taameeti bakka asirra wajjin fixeera kabajaadhaan wal kabajna waan ta'eef kabajaadhaan maayikii qabadhuutii taa'i kabajaadhaan kun ilaa dhaggeeffadhu waa'ee macaafa qulqulluu seeraanan si gaafadha waa'ee Yesuusittis waa'ee macaafa qulqulluuttis akka hin qoos ሁለት በሁለት ይዮታቱ ጉረመቲ ከነ ቀባችሁ ቀበ ነሚ ነማ ወጅና ሰውዳ ተስሞ ቀስመቲ አከሲ በር ከበጃዳን ነምኒ ማይኪ ቀበዱ ከበጃን ነማን ጀቹን ከበጃድ ቡኢ ጀቹን ከበጃድ ጋሲ ደርበቹን ገሩ ከበጃ ወለው ሁድ ማይኪ አባን ጫሊ ሲረቲ ቀቡን ከበጃ ወለው ሁድ አከሲ የለና ማናን
kabajaan maalidha? Abbaan maayikii qabatee yoo barbaade immoo buutuyyuu kabajaadha. Hiriyaa malee deemtee geggeessaa malee galtii jedha Oromoon. Iddoo namaa yeroo dhuftan akka namaa ta'a please. Nama wajjin haasa'u immoo gurra huletti yoo taatu saayizii ishee xiqqoo yoo taatu amman kootii kana yoo taatu waa qabaachuu qabdu. Ani waa'een amantiin haasa'aa jira waa'ee Yesuus haasa'aa hin jiru. Amantii kiristaana jedhamu jiraa jennaan jiraa hin jiru irratti haasofne. Ergasii mucaanaan amantiin keessan amantii Yihuudaa akka ta'e Yesuus illee Yihuudotarraa baradha akka jedhe. Yesuus maal jedha? Barsiisota seeraa keessaa Fariisonnis iddoo Musee bakka Musee qoonni ni barsiisu turan jedha. Garuu maal jedha Yesuus illee waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa jedhe. Yihuudoonni kiristaanummaa barsiisuu jira ke Isa Khalid Abduu ajirtaadha maashaallah. Khalid maayikii bana dhutuma hojjettu. Barakatu. Salaamu alaikum. Jira adimsiin. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yihuudoonni kiristaanummaa barsiisuu. Jirtanii akkam? Nagaadha miti akkam? Maal eessaa waan hin jire barsiisu hin jiru kiristaanummaan gaafas hin jiru eessaa barsiisu maal barsiisu isaa? Kana kaa Yesuus garuu akka jedhani Fariisonni bakka Musee bu'anii ni barsiisu waan isaan isinitti himan godhaa jedhe. Eegas jedhadha sirritti. Yesuusin hordofu taanaan jarri kun hawaariyyaatti hordofu taanaan waan Fariisonni waan Yihuudoonni himan himuu qabu barachuu qabu. Yesuus illee Yihuudotarraa barataa ture. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5:7 irratti illee seerri Yihuudootatti kenname kan seerota nabiyyoota durii sun iddoo dhaabaduun qabu hanga laftiif samiin badutti jedhe. Amantii kiristaanaa namni gaddaa biyya amma biyya Islaamaa ta'e biyya Turkii biyya sana keessatti namni isaanii moggaase maqaa namaatti moggaase ta'u maqaa dhaabaati. Maqaa kanaan deemanii amantiin keenya kiristaana jechuun maal jechuudha? Yesuus garuu Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 2 hanga 4tti barsiisota seeraa kiseera barsiisonni seeraa Fariisonni iddoo Musee bu'anii ni barsiisu. Waan isaan isinitti himan godhaa. Eegas garuu hojii isaanii duukaa hin bu'inaa. Isaan ni dubbatu malee isa dubbatan hojiidhaan hin raawwatan jedha. Isaan kanaafuu maalirraa Yihuudotarraa amantii kiristaanaa hin baratamu. Yihuudummaarraa baratama malee. Kanaaf namni macaafa kanaan bulu seera Yihuudaa utuu hin gatin utuu hin ganin utuu hin haalin seera Yihuudaatti bulee amantii Yihuudaa ta'e hordofu bakka. Kan Yesuus barsiise kanadha. Khalid dubbadhu yoo boqonnaa qabda ta'e. Ayya ustaaz ani illee ba'uun deema inshallah hojiirra jira. Akkasidha ustaaz maashaallah rabbi isin irraa jaallatu. Yahudoonni kiristaanummaa akkamitti barsiisu maali waaqa keenya iyyuu Yahudaan nu jala ajjeese jedhanii dubbatu miti. Waaqa isaanii kan fannise akka isaan dubbatanitti ani Yahudaadha. Kan gurguree kan maallaqa birrii 30tti gurguree fannisiise Yahudota jechuudha. Yahudonni diina isaaniiti malee fira isaanii miti. Namni diina namaa ta'e tokko immoo waa'ee kan keen barsiisu gaarumina kan keen barsiisu jechuudha. Siif hin dalagu sirratti dalaga malee jechuudha. Kanaafuu Yahudonni kan barsiisaa turan waa'ee Museeti amantaa Museeti. Amantaan Musee immoo Islaama jechuudha. Waaqa tokkicha malee Sillaasee miti. Amantaan Museedha. Amantaan Abrahaam, amantaan Daawit, amantaan Salamoon Musliimoota jedha jechuudha. Kan jarri barsiisaa turan amantaan isaanii Islaama jechuudha. Waaqa tokkicha barsiisaa turan namni waaqa tokkichaaf abboomamu namni waaqa tokkichaaf ajajamu immoo Musliimoota jechuudha. Kanaafuu isaanii akkasidha waliigalatti. Kiristaanummaan akkuma amma macaafarra jiru kiristaanummaan maqaa namootaati guruppii namootaati. Amma fakkeenyaa nuti warri asirra dalagnu garee shaahadaa jedhamna. Garee shaahadaa jedhamna. Nuti moggaafate garee shaahadaa kan jedhamu kana hin moggaafanne. Isinii gala hin moggaafanne garee shaahadaa jedhamu kana maqaa kana jaallanne jechuudha. Hin moggaafanne. Garuu maqaan garee shaahadaa kuni maqaa garee kanaati. Garuu maqaa amantaati lakki maqaa amantaa miti. Maqaa amantaa miti. Maqaa namootaati malee. Maqaa guruppii kanaati malee maqaa amantaa miti jechuudha. Haaluma kanaan barattoonni yeroo jalqaba walitti qabamanii achitti moggaafamanu yeroo jalqabaatiif maqaa kana kennameef jechuudha. Maqaa kanaan waamaman. Maqaa kanaan beekaman. Sanuyyuu barattoota malee namoota biraan laallatu. Barattoota gaafas moggaafame malee namoota biraan laallatu. Amma fakkeenyaaf maqaan garee shaahadaa jedhamu kuni warra garee shaahadaa keessa hin jirre laallata. Warra shahaadatanii keessa hin jirre laallata. Warra shahaadatanii keessa hin jirre laallatu jechuudha.
Kanaaf haaluma kanaan warri gaafas garee kiristaanota jedhamanii waamamanii barattoota yeroo sanaati jechuudha. Barattoota yeroo sana moggaafamanidha. Eenyuun moggaase sanuyyuu namoota moggaase. Namootatu moggaase. Osoo amantaa ta'e yaa jara keenya amantaan guyyaa keessa namaaf hin moggaafamu, guyyaa keessa namni hin bocu. Osuma amantaadha jedhaniiyyuu kiristaanummaan kun amantaadha osuma jedhaniiyyuu amantaa namni guyyaa keessa Yesuusiin booda taa'ee hundeessee jedhaa jiru jarri. Amantaa namni Waaqayyoon hundeesse osoo hin taane, amantaa Waaqayyoon uume osoo hin taane, amantaa namni wal gahee taa'ee biyya Antookiyaatti wal moggaasee jedhaa jiru jarri. Kun immoo yaadamaasa namni akkamitti amantaa baafachuu danda'a? Namni akkamitti amantaa uumachuu danda'a? Namni amantaa uumachuu hin danda'u. Amantaa kan uume irratti kaa'u Rabbi jechuudha. Amantaa irratti kan si uumu Rabbiidha. Amantaa kan si baasu Rabbiidha. Amantaa irra kan si kaa'u Rabbi malee ofii kan keeti guyyaa keessa bakka akka barbaadetti amantaa baafachuu jechuun kun amantaa taphaa jedhama. Osoma amantaadha jenneyyuu kiristaanummaan amantaadha osoma jenneyyuu amantaa dhugaa ta'uu hin danda'u. Amantaa dhugaa ta'uu hin danda'u. Maaliif jennaan guyyaa keessa ba'e waan ta'eef. Uummanni achi dura darbee uummata baay'eedha. Isaan maal hordofaa turan? Amantaa kana hordofaan ture jechuudha. Guyyaa keessa dhufe waan ta'eef. Guyyaa keessa dhufe waan ta'eef amantaa kana hordofaan ture jechuudha. Erga guyyaa keessa dhufe immoo amantaa dhugaa ta'uu hin danda'u. Amantaa Rabbii Subhaanahu wa Ta'aalaa guyyaa keessa hin dhufu. Nama garii walakkaatti nama qoodee dhufe walakkaatti nama hambisee isa kaan kiristaana godhee isa kaan waa biraan godhu amantaa Rabbii. Tokkichuma lama sadii miti jechuudha. Guyyaa keessa kan biraan dhufu amantaan Rabbii. Amantaan Rabbii Subhaanahu wa Ta'aalaa namaaf kennu ummata garii achi qoodee dhiise ummata garii immoo ummata gariidhaaf immoo amantaan baasu. Rabbiin hundaafuu Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa amantaa wal qixa kenna jechuudha. Abbaan barbaade ni hordofa, abbaan barbaade ni dhiisa. Abbaan barbaade ni amana, abbaan barbaade ni kafara. Hundayyuu irratti uume Rabbiin. Guyyaa keessa maal ta'a? Irraa abbaan barbaade kafaree, abbaan barbaade irra jiraata jechuudha. Isa kanaafuu osuma kiristaanummaan amantaadha jenneeyyuu amantaa maaliiti? Amantaa kijibaati jechuudha. Osuma amantaadha jenneeyyuu amantaa kijibaati. Maaliif jennaan guyyaa keessa kallaqame guyyaa keessa uumame waan ta'eef. Isa kan akkasitti qabadhaa jechuu barbaada inshallah an ba'uuf deema hojiirra jira Khalid nuzurummaan illee seerri jiran ba'uuf deema inshallah wajjin haasa'e ishee irran turwa hojiirra jira wajjin haasa'e ishee wal keessa jira waan ta'eef waan ana wajjin haasa'u tusaan isaanii haasa'e waan na gaafattu isaan gaafadhu ishee akkas inshallah dhiifama bacaa dhibaa ufane hojiirra jira salaamu alaikum alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh bar waan hin jirre haasa'u ijoolleen akkasumatti namarraa dhaga'aniiti. Yesuus kan inni baradhaa jedhe Yihuudoota irraati. Yihuudoonni waan fedheefu amantii kiristaanaan barsiisanii Sillaasee illee beektu Yihuudaan. Akka Waalaikum salaam warahmatullahi. Yihuudaan Sillaaseen beektu. Abbaa Caali. Silaaseedhaan illee waliin galan. Isaan waaqa tokkoo jedhanii yaa waaqa tokkoo walii galaa jedhu. Malee abuura qulqulluu waaqayyo jechuu ilmi waaqayyo jechuu waan kana Yihuudoota irraa baradhaa yeroo jedhu maala baratan Abbaa Caali barsiisaa fi seera Yihuudootaa dhiiguun dhufne hamma dhumaatti wajji isatti fufsiisuun dhufe jedha. Kanaaf Sillaasee ilma abbaa abuura qulqulluu waan jedhamu barsiisa Yesuus illee miti. Baaba maal jettee gaadis good kan jettu akkam fayyaadha. Waan amma Khalid asee irratti ni waa gaaffinatti ta'e Islaamummaan amantaa miti amantaan kiristaanummaan amantaa sirrii miti jedhe isa akkas jedhu quraanarraa ragaan alaattu. Eenyu fillee beekamtiin kennu amantee ati lafaa tolfattee fiddes kan duriis kan ammas ta'e addunyaa kanarraa religion kantiin wanti jedhamu amantaa 10,120 wayii jira kan mootummaan beekuu fi kan mootummaan biyya lafaa hin beekne. Kan mootummaan beekamtii kenneefii jiru amantaa 4,000 oltu jira. Amantaan kun hundu quraan irratti sobadha. Amantaan kun hundu amantaa islaamaa malee. Walii galla ragaadhaan immoo ni jira yoo jette immoo kitaabatti amanurraa namni kam waaqeffataa illee kitaaba qabaate kitaaba amanurraa. Uummanni kiristaana ofiin jirullee amantiin kun kiristaana jechuudhaaf macaafatti amanurraa. Yihuudoonni illee hundumtuu kitaabuma qaburraayyuu amantiin koo kana jedhee ibsachuu waan hin dandeenyeef amantaadha jedhamuudhaaf hamlee godhatee namni haasa'uu hin danda'u. Amma ani kamiifillee beekamtiin kennu. Amma ani gara keessatti akka nufutti gara islaamummaa akka nufutti amantii islaamummaa akka furutti amantiin kiristaanaa sobaa kan jedhu quraanarraa baasii natti agarsiisi.
jira waan jiru tokkoon soba jedhu miti waan jiru tokkoon kun sirrii miti miti waan hin jirre dhabar akka ilaal nisbaa quraana biratti waan hin jirre tokkoon waan jiruun lakki kun sirrii miti jetta sidumta waan hin argamne tokkoon sobaa dhugaarratti madaalirra fiduudhaaf wanti sun jalqaba argamuu qaba bar waanuma hin argamneedha kan jedhu quraanuma irraa naa kennish amantaan kiristaanaa waan hin argamneedha kan jedhu amantaan hundumtuu amantaan quraana biratti jecha rabbiin amantii dhugaa biratti jechuudha sobaadha amantiin hundumtuu jechuudha islaamummaan soba jechuudha islaamummaan soba ayye islaamummaan soba jechuudha islaamummaan soba atama fakkeenyaaf waan siin jedhu karaa gabaabaa waan siin jedhu tokko jira na dhageessa dhagaan jira amantii islaamaa malee lakki amantiin biraa ni jira jechuudhaaf ragaa fiduu dandeessaa jiraachuu isaatiif amantii islaamaa malee amantiin biraa hin jiru kan jedhu ati ragaa naa fidi ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات يا رب بوسا نتنجرني سنجري نتنجرني Geedar yoo barbaadde amantii keetiin ani siin dhaggeeffadhaa ishii afaan barbaaddeen. Okay? Biratti kun dantaa miti. Oo barbaadde afaan Giriikiitiin ni dandeessa taanaan afaan of gabaabsitanii afaan of hiitanii abbootiin keessan duraa afaan sin hidhanii kaanii nu warra afaan qabuun afaan nurraa qabadhaa jechuun aadmaleedha. Yoo barbaadde afaan Yesuus dubbatuun afaan Aramaayikiin kottuu natti himi ani siin dhaggeeffadhaa ishii. Kabaja qabna nuti afaan addunyaarraa afaan kamillaa namni amantii rabbiin jaallate islaama dhiisee kan biraa filate rabbiin isarraa hin qeebalu inni akhiraatti ibidda seenuudhaan warra mataa ofii fisaaran irraa ta'a jedha amantii islaamaa malee. Maalirraa naa dubbifte kana? Quraana boqonnaa 3 lakkoofsa 80 maannu lakkoofsa 85. Addunyaan kun hundi isaayyuu quraanumatti amana? Ati waan itti amantu qabdaa? Waan itti amantu irraati amantiin kiristaanaa amantiidha kan jedhu naaf fidi. Moota falfalaa irraa waraabame kan jedhu immoo isa kamire jechumarraa? Kan jedhu warra akka keetii fi sii fi garee keetu jedha warra sanaaf immoo abidda qopheessee jee rabbiin. Quraanuma takkas jedha nu miti kan akkas jedhu obboleessa ko. Abjuulaa qamaadha jedha. Falfala waraabameedha jedha. Abjuulaa qamaadha jedha obboleessa ana miti kan jedhu. Na dhaggeeffadhu kaa. Utuu quraana irra hin jiru ta'e jecha akka jedhamu akkasitti nutti hin himamne ta'e warri kana dura darbe garee waliidin mugiirafaa kana dura akkasiin jechuu isaa nutti hin himne ta'e dhaloonni ganaa dhufu gaadis mucaan maqaa bareedaa moggaafatee akkas jedhu kun ganaa waan inni jedhuuf jiru sila utuu rabbi nutti hin himne ta'e keessaa fuunee beennare waan ati jechuuf jirtu ganaa qaxxaa jenereeshiniin jalloonni gareen waliid ilma mugiiraatii fi gareen abii jahalfaa gareen firaawunotaa faa waan isaan jechuu jiranii fi waan isaan jedhanii darban rabbiin nutti hime quraana keessatti alhamdulillah. Quraana takka jedha bar ana miti kan akka jedhe quraana takka jedha bar aqi baasii suura torbatamii afur lakkoofsa quraana nutti hime nuun. Aqi baasii suura 74 lakkoofsa 74 abjuulaa qamaadha jedha nama falfalaarraa waraabameedha warra ziirii hojjetan. Marree kunoo sitti maan jira. Akka takkas jettu gana akka takkas jettu waan jiruuf ati waa gana dhufte akkati jechuudhaaf jirtu waan beekuuf rabbiin nutti hime of dura qophoofnee jirra bar warra akka jedhu ofirraa eegaa. Suuraa 74 lakkoofsa 24 dhaqi baasi. Nutti agarsiisa iddoo akka jedhu quraanni falfala irraa waraabame bakka jedhu baasi nutti agarsiisa. Baasi kaakunoo baasi siin jedhaan jira lakkoofsa asitti maan jira baasi. Bakka argite sanaati nutti agarsiisi baasiiti maal taate. Abbo maal taate sitti maan jira inni baaftu ati baaftee dubbiftu wajjin dubbifnaati suura 74 lakkoofsa 24 siin jedhe. Argitee jirta miti ati quraana irraa bakka akka jedhu ofii keetii argitee jirta miti. Eeyyaan mana bukkeen jiru quraanni na bukkeen jiru mana irraa abbaa karaa. Dubbistee jirta miti ati dubbistee jirta miti ati. Maal jala jette meera deebi ammas.
falfalarra ka waraabamedha edha abjuulaa qamaadha surri 21 lakkoofsishan immoo abjuulaa qamaadha quraanni kuni falfalarra ka waraabamedha jedha akkuma tamma jette kana jedha miti baasi dubbisi kamal taateti ustaaz amma baasa tagarsiisa yoo nakkati jedhaan jira jette maal goota amma moo maal taate buleessa ko maal taate tole siifa baasa soba kee Molderesa buufte imbu'e injiroo ana miti bara buuse yaa qauma jara buuse kan baay'ee galee nama akkasii kana bara deebisi ni torkiisaatu waasi deebisi ni torkiisa ta'uu beektaa Odeetara sii kennuun deebistaa? Mucaa Yesuus. Odeetara sii kennuun deebistaa? Innoonni torkiin isaan hojjetu dhugaadha. Torkiin isaan hojjetu. Ada eeguma gadi bu'eetti barreessee kee mucaa Yesuusitti ni torkii kiyyan na darbate jedhee. Ogguu kam si barreessee kee mucatti? Ishee anaaf achuma ranaaf ibsaa ishee anillee nin qaba kunuuf bira. Atargitee beektaa waan jiru sana quraanni abjuulaa qamaadha waan jiru argitee taate argeera iyyee osoo minatti agarsiisime sitti na agarsiisu garuu siif dubbisa dubbisi suura 74 lakkoofsa 24 irraa Afuftu duwwaa. Ni dhagahama miti? Muitii manatti afuftu duwwaa nuun jedhii tokko keessa teessi. Koyaan akka afuftuu taane walii wajjin haasofna. Ayi kaamera kana. Astaghfirullah. Bisa ini apa jadi? Lagi so? Ustaz Muhammad. Namitti mana arsiteen namuuti baradheen. Ustaz dubbadhaa yoo jiraatan. Dubbisi nagaa maatii. 74. Quraanni kun falfala nama biraa irraa waraabame. 74 meeqaa dubbisaa? 24 hayata 56. Maanaa softaati. Hayata 56 suuraa 20 ela dhaggeeffat hayata 56 suuraa 74 lakkoofsa 24 lakkoofsa 24 dubbis qabee maal jedha? Quraanni kuni falfal ni jedhe quraanni kuni falfala nama biraa irraa dhufedha. Ni jedhe eenyu ni jedhu akkas? Abbaa jedhe ati natti miikaa'ani maalam beekari? Sana hubachuudha beekte amma gurbaa wanti ni jedhaa ture inni sila as keessaa batti godhataa ture jechuudha. Quraanni kuni falfala nama biraarraa waraabamedha jedhe argitee akkas jedhe ofii isaatii akkas jedhe garuu quraanarraa akkana miti kan inni jedhaa jiru jalqabuma maal jedhaa jira ni jedhe siin jedhaa jira sii galee ni jedhe waan warroonni quraana kanatti kafaran warroonni quraana kana morman jedhaniyyuu rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti nutti himaa jira. Meerree waan namni jedhaan jiru asirratti. Mee itti fufii dubbisi mee itti fufii dubbisi ammas. Yookaan ammoo gara dudduubaatti deebiitii dubbisi. Yookaan ammoo fuulduratti itti fufii dubbisi. Sii galaati. Kuni jecha namaa
kuni jecha namaa malee hin taane. Eeshi akkana jedhe ammas kun jecha namaa malee waan biraan taane jedhe. Tole achi ka'ee hoo? Achi ka'ee jedhe itti fufi isa seensifnaa. Ilaal. Seensisuu jirra. Ilaal. Namticha Qur'aanni kun falfala nama biraarraa waraabame jedhe kana saqariin isa seensifna jedhe Rabbiin. Yoom gaafa ni du'e qiyaamaa jechuudha. Tole. Itti fufi. Saqar maal akka ta'e maaltu si barsiise? Ilaal. Saqariin beektaa. Nabi Muhammaditti dubbataa jira bara. Nabi Muhammadiin iyyuu saqar maal akka ta'e maaltu si beeksise beektaa saqariin jedheen. Tole. Foon hin hambiftu, lafees hin dhiiftu. Akkasi saqar kuni foon namarratti hin hambiftu, lafee illee hin dhiistuu jedhe. Iseen maali abidda jahannam jechuudha, abidda nama gubu jechuudha. Ishee Gogaas gubduudha. gubduudha jedha. Ani kan jedhaa jiru eenyutu dubbachaa jiramu akkam nama galuu didare. Qoy ammasiif hin galchaa kala sirriitti si hubachiisaati. Sirriitti na dhaggeeffadhu. Eessarraa kaaseen si ibsa beektaa? Lakkoofsa 11 irraa kaaseetan si ibsa. Lakkoofsa 11 irraa kaasee maal jedhaa? Darnii waman khalaqtu wahiidaa jedha. Darnii waman khalaqtu wahiidaa. Rabbi takka sidaa jira. Nama ani kophaa isaa uume wajjin walitti na dhiisii jedhe Rabbi. Ilaal. Nama an kophaa isaa uume wajjin walitti na dhiisi. Waja'altu lahu maalan mamduudaa jechuuni kanin qabeenya bal'aa isaaf kenne yookaan qabeenya baay'ee isaaf kenne. Wabaniina shuhuudaa jechuun ilmaan dhiiraa kan yeroo inni taa'u isa bira taa'a yeroo inni ka'u isaa wajjin deeman ilmaan dhiiraa babbareedaa qaba namtichi. Sirriitti bal'inaan dubbatamee jira Waliid bin Mughiiraa jedhama maqaansaa. Wama hattu lahu tamhiidaa jechuuni kanin isaa bal'isuu wala kun ustaaziin illee bananii jiru. Thumma yaxma'u an aziid. Ergasii akkan isaaf dabalu kan barbaadu namtichi sun. Kallaa innahu kaana li aayaatinaa caniidaa. Kanuma wajjin inni immoo haa dhorgamu namtichi kuni inni keeyyattoota keenya mormaa keeyyattoota quraanaa jechuudha. Sa'urhiquhu sacuudaa. Dhugumatti ganaa rakkoo guddaattan isa dirqaa jedhe Rabbiin. Ganaa rakkooti isa galchuudhaaf hin ta'a jedhe. Maaliif sababni namtichi kun akka jedhamaa jiru jennaan innahu fakkara waqaddar. Inni xiinxalee tilmaamee faqutila kayfa qaddar. Namtichi kun mee abaarame akkamatti tilmaame akkasitti. Thumma qutila kayfa qaddar. Ergasii abaarame akkamatti tilmaama akkasii tilmaame. Thumma nadhar ergasii ilaale. Thumma abasa wa basar ergasii fuula guure namtichi. Quraana jibbaadhaaf jecha. Thumma adbara wastakbar ergasii garagalee boone. Faqaala in haadhaa illaa sixiruu yuusar. Ilaal. Ni jedhee quraanni kun falfala nama biraa irraa waraabameedha jedhe. Eentu Waliidichi kun jechuun Waliid bin Mughiiraa jedhama namtichi kun. Munzeeru amma naa gadee jira. Naa gadee jira garuu waan namichi kun jedhee waan inni jedhee Rabbitu quraana keessatti itti hime. Nabi Muhammaditti dubbataa jira Rabbitu yoo Nabi Muhammaditti dubbataa jira. Namtichi diina Nabi Muhammad ture xalaata Nabi Muhammad ture maal godha taa'ee yeroo isaan quraana kana barsiisan yeroo isaan quraana kana sahaabota irratti dubbisanu quraanni kun falfala nama biraarraa waraabameedha. Quraanni kun maarreedha. Nabi Muhammad akkana jedheetu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akka isaan ergaa isaanii kana uummatatti hin geessineef akkas jedha. Achumaan Rabbiin sodaachisa namticha kana waan sodaachisu waan ganaa qiyaamaatti isa eeggatu akhiraatti isa eeggatu gaafa itti maal jedhe namticha kana ganaa saqar waan jedhamuun isa seensisuudha taayaa Muhammad. Saqar jechuun mootii beektaa jedhee nabiyyitti dubbate. Saqar jechuun ibidda akkasitti nama gubduudha. Ibidda akkasiiti jedhee Rabbiin Nabi Muhammaditti dubbate. Isa iyyuu maal godhu obboloonni kiristaanaa warri saqar jechuun sammuu isaanii fageessanii yaaduu dandeenye. Idduma tokko akka reessa akka ruumichaa idduma tokko tophiranii gadi bu'anii kitaaba kan walitti lakkoofsa walii kennan argita miti akka jedhatti dhufanii rakkatan lakkoofsa walii kennanii quraana suuraan manaa keessatti akkana jedha suuraan manaa keessatti akkana jedha maal jedhaa yoo ati jette sitti himan baasii dubbisi kaati jedhu quraana abjuulaa qamaadha jedhaatii qabadhu lakkoofsa manaarraa walitti himu dubbisanii miti labar ammoo soo dubbistee jalqaba isaa booda isaa quraanni kun eenyuun jedhaa jira waa'ee ilaal isaa iyyuu irraa kutu jecha kana irraa kutu ilaal hin jedhee isa jedhu irraa kutee maal jedha quraanni falfala nama biraarraa waraabameedha jedhaa jedha. Amma takka baaftee dubbetti mucaa Yesuus. Mee Rabbii jedhe quraanni falfala nama biraarraa waraabameedha jedhee isatti barreeffamee jira. Hin jedhe ilaal hin jedhe isa jedhu irraa kutan.
Kun immoo akkasitti dhugaalee nama barsiisuu hin dandeessu. Akkasitti amantii keenya nama fudhachiisuu hin dandeessu. Dhugumatti quraana kana keessa wanti quraana kana mamsiisu yookaan quraana kana shakkisiisu kan jiraatu yoo ta'e wanta quraana sanarra jiru guutuusa isa afaan oromootiin tiraansileet ta'ee jiru sanas guutuusa dubbisteetu maal goota quraanni kun dogongoraa jettee nama hubachiisuu danda'u qabda. Malee irraa kuttee irraa dabaltee yoo fidde jettee nama sirra dubbisutu moo jira sii galee nama sirra dubbisutu jira namni sirra dubbisu immoo quraana irratti kijibeeyyuu jedhee si salphisa. Ishi sana dhiisi bakkalsaan waan namni dubbate jedhaa jirta waan ta'eef. Ishi amma suuraa 42 lakkoofsa 7 fidime. Dubbisi. Ana bira illee jira si dubbisa. Suuraa 42 lakkoofsa 7 irratti waa'ee quraanni kun warra makkaa qofaaf akka bu'ee dubbata. Warra naannoo makkaa fi akka jedhu akka warra haadhoo magaalaa makkaa fi warra moggaa ishee sodaachiftee guyyaa walgahii kana shakkii hin qabnes akka diiniituuf quraana afaan arabaa gaarii gara keetti buufnee jira jechuun asirratti quraanni warra makkaa fi naannoo ishee qofaaf akka jedhu. Kasir wakadhalika awxaynaa ilayka qur'aanan carabiyyan jedha. Qur'aana arabiffaan dubbifamaa ta'e gama keetti buusne litundira ummal quraa jechuun akkati dinniintuuf yookaan akkati sodaachiftuuf yookaan ammoo akkati gorsituuf. Ummal quraa jechuun haadhoo jechuun ummii jechuun haadha jechuu kana jechuun makkaadhaan jedhama. Ummal quraallee ni jedhamti, bakkaallee ni jedhamti, makkaallee ni jedhamti, maqaa biyyaati. Makkaa fi waman hawlahaa jechuun warra moggaa makkaatti argaman yookaan naannoo makkaatti argaman. Warra naannoo makkaatti argaman jechuun addunyaa guutuu jechuudha. Addunyaa guutuu jechuudha. Bakka quraanitti bu'e kana maal godhe akka wiirtuu aalamaa godheetu waan naannoo makkaatti argamu hundallee jedhe. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه أكسم قويا والجهيسا قويا كياما سنة لك صدات شفتوراف فريق في الجنة وفريق في السير جل مكة لك ورا مكة لك قرصتو ورا نانو مكة لك قرصتو جل ورا ما نانو مكة جتون إنيو أكتا إيه قرآن كيسة كي يتوتا قرآن كيسة بكبا يتدب تجرى فكين سوران بيايو فرتي لالتين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جل عالم قوتو أكتا قرصتو جل أسو مرتي كي يتكن الرتي تفسيري ومن حولها جتشو تفسيري كو أفانا ربفات بلسيقا فيكو ومن حولها جتشوني قوتو الدنيا جتشو جريتو سيهيكا كان فا أبولوني كريستانا كان فا قبطاني مال جرو مكة قفا قرآن إرقامي جرو مكة قفا قرآن إرقامي لكي وما أرسلناك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا جرو سورة فرقان كيستي عالمهن دافكت دنينا تاتو في جرو مكة دبتنا نوسي دبتشون الدنيا قوتو دبتشون مالي ورا مكة قفا جتشو متي قفا في الجنة ورا مكة قفا جننو ومن حولها جري وان تيراف أكسي إيش أدا أصوبان تلال تجتي مال سنجرة بيتي لال أما كنا مفكر تفسيري أفانا ربي فمال جرا ومن حولها جنة يعني قرى الأرض كلها جري قرى الأرض كلها لال ganda lafa dachee kanarra jiru hunda jedha hawlahaa jechuun warra naannoo si jechuuni warra dachee irra jiru hunda jechuudha jedhe. Keeyyattoonni quraanaa hedduutu jira kan sirriitti siibsu kanaafuu warra makkaa qofa miti. Ishi edda naannoo makkaa jechuun biyya hunda edda ta'eeti Yesuus Kiristoos Israa'el qofaaf ergamee jettanii Yesuus immoo gaafa ergame sanatti wanjeela kana deemaatii biyya hunda yookiin immoo aga handara lafaatti lallabaa jedhu. Isin immoo akkas jechuunsaa Israa'el qofaa jirtan. Kun akkamiree? Lakki isatiyyuu Maatiyus 15:24 irratti warra akka oolotaa mana Israa'elii badan duwwaadhaaf malee hin ergamne jedhe. Duwwaadhaaf malee hin ergamne jedhe. Akkana jedheera moo jenne inni Maatiyus irratti? jedheera garuu immoo isa jedheera wanjeela irratti wanjeela immoo deemaatii akka handara lafaatti deemaatii itti maa akka namni amanutti jedhaara. Jechuun
Andaara lafaa jechuun warruma Israa'elootatti jechuudha ka. Israa'eloota warra Israa'eloota bakka jiraatanii jara duwwaatti lallabamaa jechuudha. Warra mana Israa'elii badan duwwaa jara bichaatti lallabamaa jechuudha. Akkas jechuudha bar. Maaliif biyya hundaa jechuudha bar. Dhuma biyya hundaa jechuun miti bar. Yoo akkasitti fudhatte illee ni ta'a. Yoo akkasitti fudhatte illee yoo jarri handaara lafaa jiraatan irra jaruma bichaatti himama. Maaliif jenna Yesuus Kiristoos duwwaadhaaf jedhe. Afaan keenya keessatti duwwaadhaaf jechuun maal fayyada? Maal jette? Jechi duwwaadhaaf jedhu afaan keenya keessatti maal fayyada? Ishi Israa'el duwwaadhaaf ergame haa jennu ishi. Garuu maaliif? Natti mika afaan keenya keessatti maal fayyada duwwaadhaaf gaafa jennu maal fayyada? Duwwaadhaaf jechuun akkasuma ka maaliree duwwaadhaaf jechuun bicha jechuun qofaaf jechuudha miti? Kanaafuu Yesuus Kiristoos ani warra akka hoolotaa mana Israa'elii badan qofaaf yookaan duwwaadhaaf malee ilaal hin ergamne jedhe achi ka'emmoo hin ergamne jedhe. Ishi maal goota? Eega Yesuus Kiristoos akka jedhee jala sararee dubbatee jedhee maal jettaan ati waa Yesuus Kiristoos jedhe kana maal jettaan? Ishi inni Israa'el qofaaf ergame. Israa'el qofaaf ergame isin maaliif taman ture ergamaa Rabbii jettanii? Yesuusitti moo? Rabbitu nu ajaje ka Rabbitu itti amanaa inni ergamaa Rabbii ta'uu dhugoomsaa jedhe malee addunyaadhaaf ergame osoo hin taane yookaan nuuf ergame osoo hin taane inni ergamaa Rabbii akka inni ta'e ragaa bahuu fi qofa dirqamni kan keenya jechuudha. Ati Yesuus kun ergamaa Rabbii ta'uu isaa ragaan baatu taanaan muslima ta'uu hin dandeessu. Sigalee? Mujatti. Amma fakkeenyaaf mucaa Yesuus. Sagaleen kun sitti dhaga'amaa jira? Hin dhaga'ama. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos ko waanuma tamma jettu irrattu jechuudha waan deemaati macaafa barsiisaa jechuu irratti Yesuus Kiristoos yeroo dubbataa ture yeroo bartoota isaa ergaa ture fakkeenyaaf akka wangeela Maatiyos boqonnaa 10 irratti dubbatamee jiru Yesuus Kiristoos warra 12 sana gaafa ergu jechuudha bartoota isaa 12 gaafa ergu karaa saba Waaqayyoo warra hin ta'initti isin geessu irra hin gorinaa jedheen mandara warra Samaariyaa tokko illee hin lixinaa jedheen ilaal. Mandara warra Samaariyaa isin geessu tokko illee lixinaa jedheen. Kanaamanna gara warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan dhaqaa'ii jedheen. Ishi maal gootu? Yesuus Kiristoos bartoota isaa yeroo barsiisu akkas yeroo ofii isaatii dubbatu an Israa'eloota duwwaadhaaf malee hin ergamne jedhe. Kanaafuu dirqama nuti fuunee Yesuus Kiristoos addunyaa guutuutti ergame yoo jenne Yesuus Kiristoos irra cubbuu kaa'uudha ta'a. Maaliif jennaan afaan Oromoo ifa galaadha Yesuus Kiristoos dubbataa jira waan ta'eedhaaf jenneetu akkasitti dubbachaa jira nuti. Walii galee sitti barreessiti moo namatu maaliif baddaa tachi? Haa ta'u waan sila jette irratti suni xiqqoo siin agaluu didaaree jira. Isa kan quraanarraa. Inni kun sii galeera miti? Isa kan quraanarraa waan namni yookiin namni quraanaan hin bulle jedhe tokko Rabbi akkamitti eenyutti dubbatani? Akkasiin jedhaara. Nabi Muhammad itti dubbatamaa jira bara. Nabi Muhammadiin iyyuu jalqabumarraa kaasee Rabbiin gaafa dubbatu keeyyata quraanaa sana osoo itti deebitee ilaaltee Rabbiin dharnii waman khalaqtu wahiidaa jedhe miti. Anaa fi naman kophaa kiyya isa uume san walitti nu dhiisati jedhe Rabbiin. Inni eenyu Waliid bin Mughiiraa jedhama namtichi. Wajaaltu lahu maalan mamduudaa jedhe. Qabeenya baay'ee kan isaaf kenne abbaa qabeenyaa biyya sanaa ture. Abbaa qabeenyaa Arabootaa ture inni
وبنين شهودا جدي دبتاتشي أكسوما إلمان إيرا قب إلمان إيرا كان لنا متعدد جدًا إن كشنا قرا بيته ويادو ما سنفا غافا كيا ما سنفا ملائكة كسيتو أبد ربي إيغو ملائكة كسيتو وارديو تاني بد جهنم رجلو جرمي غافا إمامو إجولي كو كبا جدي فاتي نادة ترنم تيجي دوري جدا نما جلتا دانغا دربار سيغلي قرآن كان مهيرون محمد صلى الله عليه وسلم دبسنو تائتين تلا قرآن والغاني سينا كيسة كتاب سيرة رتبال إنان دبتا ميجرا والغاني تاني مريتو أكنم ني قرآن كان محمد صلى الله عليه وسلم نجيف ني قرآن كان مال جتشو كمنا قرآن كو ولا لودا جتشو كمنا قرآن كوني فلفل جتشو كمنا قرآن كوني أودودوري جتشو كمنا جاني كسيتين تاني مريتو نموت يروسنا ذورائي جاني جري nama yaada nuu kennuu danda'u jedhanii namoota jarri qaban keessaa tokko Waliid bin Mughiiraa kan. Waliid bin Mughiiraa kana fa'aa wajjiniin muntadayaata qaban jarri bootaa waatti mari'atan addaraasha qaban. Haasaa isaa kana fudhatan gaafa sanallee haasaan irra wayyaadha. Quraana kana ittiin dura dhaabbachuudhaaf Quraana kana akka namni Muhammad irraa dhageenye gochuudhaaf jechi nu fayyadu kanaa jedhan. Kami jennaani jecha ni xiinxalee taa'ee gamaggamee jedha. Innahu fakkara waqaddar jedhe miti. Inni nilaale ni xiinxale eegana maal godhe ni murteesse quraanni kun maaloodha jedhee falfala nama biraarraa waraabameedha haa jennu jedhe siigalee falfala nama biraarraa waraabameedha haa jennu jedheetu akkasitti murteesse kanaaf rabbi subhaanahu wa ta'ala faqutila kayfa qaddar abaarame abaarsi kiyya isarra jiraatee jira akkamumatti akkasidha jecha kootiin jee rabbiin akkamitti quraana kanaaf falfala nama biraarraa waraabameedha jedhe ilaal namticha kana ganaan saqariin seensisaa jedhe saqar jechuun mobeettaa yaa Muhammad jedhe rabbiin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saqar jechuun laa tubqii walaa tadhar ilaal qaama gar tokko gubdee gar tokko kan dhiiftu miti saqar jechuun foon gubdee lafee kan dhiiftu miti saqar jechuun ibidda nama waadu ibidda chapaadha rabbi subhaanahu wa ta'ala يشوي الوجوه جرمتي بدك دغاتي إبدا اللي قافة دبته بشان جري إبدا كيسة تقافة بشان نو كنا هن إيبون نجدا نو بشان كميت بشان جرا روح بشان يوجد فولا سنة تبوت تاني جدا نقول يوجد نجدا فولا أفيد باس ربين وانجنا فول دولا كانت تجرو يو وانا متى كنا قبا اجرو نمتى حاسة ربي كنا كجيب سيسي وسوچ الراني ساني كن نمجرو يو قرآن نكون كجيب جتني جتن قرآن نكون صوب جتني جتن أكسيت قرآن تيسانين الرب سناتي ميفكي قرآن كنا في داعي جد ربين جراك النيف إدل كان كلي سدو إدل كان دبتان تور فكي قرآن كنا في دا بقولنا قرآن في داعي جد ربين جراك النيف فكي قرآن كنا في دور الدبان مال جرو كشنا راب جرنتيو لو نشاء لقلنا مثل هذا وصوفين نس فكي قرآن كنا كوجي چوندن دنيا ميجد jedha ka rakkoo maalii qabamee fakkii quraana kanaa fida jarri araboota afaan arabaa beekanii walaloo kana mana walaloo rajasasa walaloo dheeraa walaloo gabaabaa bakka mana walaloon irratti dhaabbatu hunda isaa sirriitti beeku eega quraana walaloo jettanii fakkii quraana kanaa fidaa jedheen hin dadhabani fakkii quraana kana rabbiin hagee dhufee keeyyata tokkotti galchuuf keeyyata tokko jechuun maal jechuudha keeyyata tokko jechuun innahu fakkara waqaddar jechuudha kana kan fakkaatu tokkitti ma kana fidaa jedhe rabbiin achuma keeyyata tokko illee fiduu dadhabani rabbiin dallansu guddaa jara sana irratti daldhanii sii galee maaliif qur'aana jecha tokko illee namni tokko fakkii isaa fiduu hin dandeenye qur'aana waan amma ta'ee jiruu fi waan kana dur ta'ee darbee fi waan ganaa fuulduratti ta'uudhaa jiru namatti himu haasaa rabbiitiin gaafa falfala jedhamu dubbiin kun dubbii ulfaataadha. Kanaafuu qorichi namicha kanaa maal ta'uu qaba? Kanaafuu dawaan namicha kanaa maal ta'uu qaba? Qorichi isaaf qophaa'e qixaaxa akkasiiti abidda akkasiiti abidda qaama isaa gubu abidda kanaan qopheesse jedhee rabbiin nabi Muhammad itti himee jechuudha. Amma ifasii ta'eera. Akkaatii jette kana osoo Quraan afaan Oromoo sirriitti jira nama dubbisee maa bareedaadha yoo akka jette kana ta'e okay waan namichi sun jedhee rabbii dhugaa rabbii akkuma jedhe kana Quraana kana beektaa Quraana kanatti tokkollee itti dabaluun jiru garuu ati wanti itti gochuu qabdu akka yoo waa baruu barbaadda ta'e akkan jalqaba irratti sitti akkaataa jirri Quraanni abjuulaa qamara jedha bakka akkanaatti lakkoofsa kennan osoo hin taane maal goota hin dubbista Quraana sana Injede jedha bar injede usonni jedhu maal jedha Quraanni abjuula akka tamma jette kana jedhaa jennaan dhiisee bakka miti
akkatamati jette kana jedha hin jedhu ka hin jedhe jedhaara malee osoo quraanni kun abjuulaa qamaadha jedhe rabbitu quraana kana buusee keetti quraanni kun falfalana biraarraa waraabamedha jedhe rabbitu nutti maara sila lakki waan namni jedhe iyyuu quraana kanaan akkana jedheetu iyyuu rabbiin nutti himaa jira. رب سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر للبشر قرآن يكون نما في قرص ماله فالفلنا برا ورابا ميتي جريتو كسيت ربين لفكا إبساجتشو تولي دبر دبر مجتي أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أكم بلتنا نجا كيساني؟ نجا داورجي. جرا الحمد لله. ما أمتا فولا ناقوشي ستتوكي كوري سودا نجا لافته. نبت يادي. فولو. دولا. أمني كيني فولو نمان قدو دان أستاذ أول. أمني كيني فولو سنقدو. لايكي سنقدو. أولو ما هتاي برادربا. أمني برا. إشي مدراني توري نجا فتن. Follow goda. Ummanni biraa wal jajjabeessa laayikii godha follow godha osoo itti nimin taaptaabii kooppi linkii sa'aatii tokko gidduutti miliyoona tokko galcha ummata keenya kana dadhabne ummata afaan oromoo haasa'u kana jedhanii ustaaza wal afuran qabdoodha waan isaan beeku deebitee waaqayyo gaarii kan jettu eeyyee dhufeera maali silasi sintuna buuse malee kon hin deemne sintuna buuse ani hin deemne aha silasi buusne amma immoo ol si deebisnaa maal kunoon agartuu ta'e ijoollee ma keessa ilaali kaa biloo godhaa jedhu waa nama barsiisuu miti isinii maali suutee ta'e nama barsiiftanii ani isin arrabsuu seenaan jiru maal taatan isin jechuun inaaru beettee ati gaafate quraana irratti kijibdu inaaru si galee maaliif hartaate kooyoon waan jiru wantiti dubbachaa turte waan sirrii miti ka waan sirrii miti bar maala waan dubbisanii si gaafadhe malee kootti dabalee ofii kooti waan dubbanne waan jiru ka quraana irra kun dhaqnee dhabne bar mucattii sana wajjin kunoo mucaa kana wajjin dubbisaa turre dhaqnee dhabne bar quraanniif kuni falfala waraabamedha hin jedhu dubbisnee bar dubbisnee bira deebisnee bar maal jedhare akkasin jedhu akkati jette sana hin jedhu quraana irraa sin jedhe maal jedha ishinaaf ibsi ni jedhe namatiyyuu waan namni quraana kanaan jedhe dubbata malee rabbitu quraanni kun falfalana biraarraa waraabame jedha miti achirra ati immoo akkamitti nutti maa turte akka waan rabbiin quraana keessatti quraanni kun falfalana biraarraa waraabamedha jedhee dubbateetti dubbatte sababni isaa jecha silaa itti guutamee dubbifamuudhaa qabu irraa kuttee dubbiste ati. Silaa itti guutamee dubbifamuudhaa qabu irraa kuttee dubbiste. Qura'aanas ta'ee macaafa yeroo nama barsiifnu yeroo nama dubbisnu irraa kunnee yookaan ammoo waan quraana macaafa kanarra hin jirre yookaan quraana kanarra hin jirre itti daballee miti kan nuti saba kana barsiisuu dandeenyu. Qubee tokkollee itti dabaluun irraallee hir'isuun gaarii miti. Keeyata quraana suuraa ati fidde sanarratti keeyata quraana lakkoofsa 11 irraa gaafa kaasnee dubbifnu kitaabonni gariin fakkeenyaaf kitaabni sharhiin akka fakkeenya Dr. Muhammad Rashaad Fahin barraa'ee inumaayyuu maqaa namticha akkas jedhee sana kaa'eetu dubbata. Kitaabni afaan arabiffaatiin yookaan sharhiin hiikaan afaan arabiffaa immoo bal'isee silaa achirratti ni dubbata. Namtichi sun eenyu jennaan? Namticha maqaan isaa Waliid bin Mughiiraa jedhamu kan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam balaaleffataa turetu taa'ee xiinxalee quraana kana akka namni isaa irraa hin dhageenyeef jecha quraanni kun falfala nama biraarraa waraabamee jedha. Itti daddarbee maal jedha rabbiin ganaa saqariin isan seessisaa jedhe. Saqar jechuun maali yaa Nabi Muhammad beektaa saqarii waan ta'e jennaan ibidda foon gubdee lafee hin dhiifne lafee gubdee foon hin dhiifne qaama namaa guutuu gubdu namticha quraanni kun falfala nama biraarraa waraabame jedhe kana ganaa akkasitti seensifne jedhe rabbiin akkasitti dubbata. Kanaafuu nuti keeyyata quraanaa gaafa dubbisnu akkasuma macaafa
fallee gaafa dubbisnu maal gochuudha qabna qubee hirraa kutuu hin qabnu ni jedhe osoo ni jedhaa jiru eenyu jecha kana jedhe eenyutti dubbatamaa jira waan jedhu bifa kana yoo hubatte gaariidha siin jenna obboleessa keenya. Ayye gaariidha beektaati eenyuun jechicha jedhe amma nikoo wanti naa gallee jechicha eenyutu jedhee anamma kooti quraanni qulqulluudha itti bitiin fudhattu bitiin amma nikoo arrabsuudhaafis bitiin amma namni koo maaliif nama hubatu ani koo waa hubachuu fedheetanii malee nama arrabsuufis quraana arrabsuufis miti laa kanan siin jedhaa jiru sii galee ala amma yaadati kaaftee gaariidha laa jecha tokko sarara tokko duwwaa fudhachuun hin ta'u beektaati guutummaa isaa sirriitti dubbistee hiikan ni qabu guutummaatti fudhatta malee jecha tokko kuttee fudhattu sii galee sarara tokko irraa yoo kutte malee ati waaqayyo gaariidha sarara tokko irraa yoo kutte bar sarara tokko irraa yoo kutte beemati sarara tokko irraa kutte yoo siin jedhee man akkasumatti sarara tokko irraa kutte keeyyata tokko irraa guutummaa masaa dubbisiiti guutummaa masaa dubbisiitanii koo eenyuun ni jedhe namtichi jedhe immoo eenyuun ni maqaan isaa eenyu fa'i immoo jedhamanidha amma ni koo kanan barbaade beekta biti amma dubbadheen kaane amman eenyu fa'a jedhe amma dubbadheen kaaneen jedhe amma sitti miin kaaneen siin jedhe achirra jiru kaa warra tinatti himte kun amma si himeen kaane iddoo sanarra hin jirani kaa warra ammatti dubbatte sun ikkoo iddoo sanarra hin jiru waan ammatti dubbatte iddoo sanarra hin jiru namichi jedhe kun eenyu kan jedhu maqaa isaatii wajjin sitti himeen kaaneen siin jedhe mamman namichi akka sedhaa jiru kun eenyu akka ta'e maqaa isaatii wajjin sitti himaan turre achirra hin jiru kaa muuzanii eessarra iddoo sanarra namticha tokko jedhe hin jedhu hin dubbisneeti hin jedhe jiru achirra hin jedhe maqaa namaa hin dhoofne kaa maqaa namaa hin dhoofne dhahee jiraan siin jedhe maqaa namaa dhahee jiraan siin jedhe bar istinaa dubbisirra deebiti eenyu jedhe inni akkas jedhee waa'ee namaa dubbataa jira moo waa'ee namaa dubbataa hin jiru eenyudha inni akkas Waliid bin Mughiiraa jedhama namtichi sun maqaan isaa Waliid bin Mughiiraa jedhama. Maaliif Waliid bin Mughiiraa jedhee achirratti hin barreessine? Barraa'ee jiraan siin jedhe barraa'ee jira in argineeti tafsiira afaan Oromoo isa kaan irratti barraa'ee jira tafsiira afaan Oromoo kan Dr. Muhammad Rashaad irratti hin dubbisneeti. Inni koo yaada namaati kaa inni koo tafsiirri sun koo yaada namaati. Yaada namaa miti yaada namaa maaliiti? Ideoloojii inni barreessedha inni sun obboleessa kiyya. Inni koo ideoloojii miti kun waan qabatamaadhaan waan jirudha bar waan qabatamaadhaan waan jirudha kun kitaabarra jira bar kitaabarratti waan barraa'ee jirudha bar waan yeroo inni jedhee fi eenyuun bukkeetti akka inni jedhe kitaabarratti waan barraa'ee jiru malee waan yookaan ammoo waan ta'innaadhaan dubbatamu miti. Anammani macaafa qulqulluun ala waan biraa hin barbaadu sii galee quraanas akkasuma quraanaan alas wanta biraa hiika biraa fudhachuu hin barbaadu namarraa jechuudha ammati waa baruu dubbii kana baruu barbaade namni kallattii isatti fakkaate yoo bifatti isatti fakkaateen hiikuu danda'a wanta barbaade jechuudha sii galee rabiti kanaafiyyuu waan isatti fakkaate hiikuu danda'a waan biraa hiikuu danda'a garuu quraana hiikuu hin danda'u. Quraana waan isatti fakkaate hiikuu hin danda'u sii galee. Maaliif hiikare namtichi amma? Wayi uummata nana. Tasgabbooftanii naman barsiiftanii isin maaliif ofuma arrabsootti fiiddu warri ajalaallee warri koomentiillee waa tokko iyyuu isaan waa tokko ittiin faradamu waa tokko hin beekani waan ta'eef qamamuu malee qara'ullee hin beekani. Obbola son jeeqeen dhufanii si deebisu hanfeete keessa si deemte laagin amma dhufanii si barsiisuu hin jeeyitaa yoo barachuu feete afaan nagaati. Warra koomentiin jedhaa jira giifti. Ayya
Kanaafii koomantii dhiisitti barumsa dhufte waan ta'eef ustaaza saduuqa dubbatta taraa eeggadhu amma saarratti bilbilamee dhufu. Koomantii dhiisi. Koomantii dubbisuu dhufte maati barumsa dhufte. Maali garee ma keessa miti warri koomentii barreessu kun waa hin baranne isaan quraanii nama rabsiidha. Quraan takka nama rabsi yoo sin jiru wanti arrabsi takka hin jiru. Ati haqiiqa quraanii quraan irra jiru dubbadhu malee. Baay'ee koomentiin baqata taanaan mucaa. Koomentii namni barreessu hin dhiisita taanaan sagaleen koo jira. Urjii sagaleen koo jira. Waaqayyo gaariidha kan jettu kun afaan Ingiliffaatiin. Koomentiin baqata taanaan hin dhufin. Sigalee namni walitti qabame kun biyya tokkoo fi naannoo tokko miti obbolaa tokko miti saba daddaa biyya daddaarraa walitti qabamee jira.